jechuu osoo hin taane icciitii keessa qabachuu danda'a. In dhufti kabbadaadhaan wal baratti feesbuukiin isaa kabbadaa itichaa burtuqeessaati yookaan immoo kabbadaa itichaa diigaati. Kabbadaa itichaa diigaati jechuudha macaala shaaranii diigaa waan ta'eef. Wal baratanii feesbuukii irratti wal tabbasanii waliin haasa'anii wayya fiqiree wayya buddee wayya kulaalite wayya hulla nagaree wayya xibsii gaaf kan wayya qashtiyyee lubbiyyee arsitti jedhe sirbi tokko ni dhufanii kabbadaa malee kabbadaa itichaa diigaa malee achi duuba waan isin bettu hin qabdu. Gaaf kan kabbadaan kiyya kabbadee waan kabbade san oliin darbaa nama itti himattu hin qabu. Innis nama isirraa sodaatu hin qabu. Isinis nama isatti himattu hin qabdu. Dubbiin dhuftee sageetti. Mana abbaa miskiinaa mana mubaarakii geetti. Silaa yoo san namicha rabbii toyyoo ajala daabboo godhe. Waa daabboo tana argitanaan laal dhufe garaa kana lafaan ga'ee buldiimsi eega jedhatti ulate. Haqa miskiinota haqa shamarranii baasee. Hatti shamarranii kana yoon baate osoo qabaatuuti haqa durbummaa kennaa tibbaya. Haqa durbummaa kennaa tibbaya osoo qabaatuuti. Durbummaa kenna kenninee kaanee obsinee rabbi dhiifannee gadhimne nu meeqa kamtu nu akkate. Meeqa kamtu nu akkate. Walaabbuut haadha baatee maal jette? Osoo hatti qabaatuuti wallaa mubaarakii kana gisee gaafii natta. Osoo hatti qabaatuuti haqa durbummaa kennaa tibbaya. Haqni diidiyaa waraabnee dhedheginee eessaan nu haa ba'uudha. Dhiiga kennaa yuujistee waaqqate. Osoo Ameerikaaf Kanaadaa argaanneetiin jenne sila laale akkanatti guccii isaa akkana isa qabaniitiin akkana isa maranii isa laalaniitiin haqateen na baasa. Osoo Ameerikaaf Kanaadaa biyyoota guddanne keessa jiraanne. Sanuu Itoophiyaa biyya dhugaan dhugatte keessa taa'eetiin isaan haqa daabboo baasuudhaafi. Paastaa nama meeqa gale? Paastaa maan dur namni birrii 10 bitama meeqa gale haqa daabboo baasuudhaaf uummanni ta'ee akkasitti nama 7,000 allaale. Gurguddaan kunniin paati jala san jiran namoonni gurguddaan kunniin paati jala san ta'ee laata waan inni waan geeffatu beekaan abbaan inni Fayyoo sababbaan hiddaa afaadha. Mana mubaarakii gubbaa gattu eegisee anas yoo dhoofe ilaalu gurguddaan kunniin akkanatti ija dhiibee taa'a. Maal ilaaluuf ta'ame? Ilaalu kaawwaati isaa dhaggeeffatu qaba. Bakka waree kana waanuma hundatti oo'ata. Haadha faatee ta'uu gahii dho'ooti dubbii ta'uudha. Waan Oromoo tanaa soo akka ija barbaane ija takka laallee akkanatti irra gaariidha. Akkanatti. Namoonni mana isin jaaladhaan isin kabaju rabbiin isin haa eegu waan biraan jedhu'an. Namoonni ani isin jaaladhaan isin kabaju gaafa san bakka keessan bulu oonlaayinii irraa bada'an. Osoo silaalutillee silaalee kaayee shaawara fayyaseenee achumatti sitti gabbee giseen gabbee silaalu si biraa baanii jira. Ati akkam shaaworii kophaa seente moo akka shaaworii seente footaa shaaworiitiin dhufte? Innaa nama ajjisee barba. Ni dhabbana akkamiin taatu uffata jaakkeetaa waan akka faayidaa hin qabu. Yoo footuma shaaworiitiin dhufne malee. Biyya eeggadhu. Gizee akkana footaa shaaworiitiin jirtu kana wallaahi ofirraa eegi rabbi xiyya kaadhe sheexanaa ofirraa eeganas hin jedhe obboleettiti. Dhiirti sheexanaa gizee isaan ta'e dhiirti yeroo ammaa sheexana tarti. Foota shaaworii kanaan teessee bullookii reef shaaworiin bahee reef shaaworii keessaa bahee rabar bullookiyya sareetii maa uffattee garaa jala ammaan qabdaree laa wallaahi waan bakkaan qabu kun tana bichaa uffattee waa maashaallah. Fi gadi kana nama uffatte badii tana malee ofirraa waan qabu waa wallaa wayya kun akka rasaasni kun wayii wannoo irraa Israa'eliin irra darbamee itti ergamee wayii kana. Facebook irratti sitti aaree wallaa yaada faate maal natti arte Facebook irratti ammucaa maal jedhee poostii godhee bulloo kiyyaa daabboo miti lubbuun yoo siif kenname nama quudhu jedhee yaa mucaan ni bareeda maal mastaanaa wal dubbataara wayi dhosaan poostii godhe. Maaliif akkas jettee namni inni sun eenyudha? Akkas silaayeetii sitti hoblee si gudaa bare eenyudha inni? Isa yaani bara gooticha daabboo. Wallaahi haayiduba yoo akkasiisanii yoo itti baasan mara qoba. Itti sanaddaate gaa asii. Waan takka tanii dubbadhu jira. Namni isin
warri wayas kubbara wayas na jirta warra jirtan kun fuutaniimti abbaa fedhanii wajjin namni abbaa fedhe hojjetan boo fi garsiisee yoo wajjin akka fedhete maalumaan nama dakalan jaabara kan irraa gaafatu rabbiidha. Ammaani warra akkasi jala gabbaate keessa eenyu dasna jedhe beektaa? Intala dhiyoo sana uudii irraa abbaa manaatii fi shaaworii keessa dhaabattee isa gammachiisuuf ergite takka. Sampai ani video ni pada kawali na bera jira gafa ni beda juga. Ani miti sana video Ini nabi di jolen Saudi ra na air gitu Saudi ra na air gitu tani. Wallahi ada fati Rabbi araba khanna ha go isu jechu. Video hisaban kamne. Wallahi lale tu maninin jolen be hokke sa jira TikTok ki khana ratti. Wallahi mi chawa follow ga fadde na boleti ti ya video na berani kap danna. Abba mana khiyya gafa dura abba mana khiyya ture san gode na indette turte yani video erge fi ture na indette san bodara duba makame na ni amma wali khanya wallahi lazim har ko sabaru jira ko yesa ko hadda ko walla qalbi na ko yani rajo jirate walla khanya ya kama mura gauti yo jala delleti nan sau garu mo muchani wallahi ni kaba gari mashallah kaka anka kana kana barsa ka wallahi lazim mali adda mara ko ka fiye Facebook keessa seenee ilaalee bar itti barreessee goota koo amshiirii jedheen. Wanta fakkaatu sangaa mutaayidaa sufaana makkee muhammad batti wallahi wabillahi ayyoo akkasuma taate qaawwafi yoo kan jeeqa a'uuzu billahi min shayxaana rajim garuu itti haasa'u rakkoo hin qabu itti haasotte akkamitti namni ifaa guddaa kana keessa taa'ee baa'uusaa haadha rafa kana keessa taa'ee. No sanii miti bar. Wallahi laazim wallah rabbal kaabaa jaldeessu. Nama kan shamarraniin tolchaa ergaa jedhaanii jira bar. Tolchaa ergaa wallahi. Abboo hojii keessa dhugaa jiranii hojii keessa nyaata. Abshir. Baala kaameraan gubbaa kana jira argaa jiraanii. Garuu wallahi Kana booda dhiiraa waa ergittanii jalaa gubbaa irra haxaayaa ergaa fi laadhaatiin maaltu irra jira. Duuba irra maaltu jira dura irra maaltu jira. Godha akkanatti. Okay, abshir. Ani tana dhibde. Tadhaltee akkasitti guddoodha. Tadhaltee akkasitti guddoodha. Barraabbe. Tadhaltee. Isin immoo dhala akkasitti guddatti. Mucayyoo tokko. Laala. Wallahi maal beekan wannoodha sun tahaati irraa duuti. Guddinaan baanaa baraanne fokkinaan baanu gurraachomina baanu. Tahaati irraa duute tahaati irraa duute. Mul'aati laala akkasitti akkas gootee shaakala. Osodaan osoo hin dura namaaf ergitee kaasee yoo ati duute uro badii tante rabbiin qarbii jalatti gaafataa miti jedhee qarbii jalatti nazabamta. Akka osaniin isin gubbaa kanarratti ammoo viidiyoon ati qadagaalaan keessan namaa ergite guddataa deema. Namni gaafa waggaa 3 booda waggaa 4 booda gabbaasaa jire. Saneen akka fokkatti. Asaa amma eegas biraa maama kana silaalee seenee isaa meeqa? Si jara natiyyaa fi tanamaatu tan tashiidun adda adda. Arba kiyyanna nambisi yaa rabbii kiyya wallaahi. Eta akka boora fede wallahi laazim. Ani ijoollee keenya jala obboleeyyaa fi jala tiyyallee yoo nama bira jiraatte. Ani waan kana maa erge qabu rabbiin natti ragaadha. Asiin jedhe erguun rakkoon qabu kana booda haadha faata biratti maqbuul. Haadha faata bira kana booda Muhammadoodhaaf erguun maqbuul. Garuu gizee ergitaniitiin jettanii duuba isii dura isii afaan gubbaa dalga isii maaltu jira bitaa mirga lallaadha harka keessanis goggoffadha silaa yoo rabbitu quba kanallee quba abaarsaa isa uume goggofsa harka keessanis anatu sinin jedhe harka keessanis isiillee rabbii jedhaati osoo roobni kun gubbaa kanaatti rooba akkasii fuutanii kanaan dabarsinna. Ammas mul'aatiin hinaatina. Wanti binni sabaatti wallahi ni shaakkootti shaakkaa taate mul'aatiin ni gurraachofte mul'ate. Abboo akkasitti haa quncooni. Daa'imti salphattu jara ijoollee maal ta'a? Irraa nutti buute shaakkofteetti jiru.
gadi kaidan wallahi ya dadde. Khairan jabaratte. Kan hola kesa kan argite kan hola isa duba mamaddattu sa. Bareedu dia jara bareedu dia akkatin no akkatin jira. Hola kesa abate rabbi libe mar mina kesa gada bidi ko jinya azab. Ini tak. Osonya kadi ege kullu dara kesa kan tu shurtan do kali te dufte mari kuddu kullu. Mari te shurtan kuddu kullu da barsi de. Ya Rabbi kana Rabbi sadar. Guyu adi daba. Oso akkasin nami kitti sene hono mi cika ka isa ka hoso hojjochi sutte sene manjira jedeva. Kharka tiri kata ni suwani no tara kata tiri kan no boleh sida meshumo. Maksara Bojol. ka ini akalu kuligim sarra muru ek. Lagi kita jual. Oh, inna bate. Galte TV boye galte. मेरा कैसा करते हैं हाथ खाते में चाहिए मेरा कैसा करते हैं बस आते तक मेरा कैसा करते हैं सुन कैसा का कैसा Oh my goodness, ya. Oh my goodness, Jalsa. Wini siya kabira balesa. Dirgim. Memang lesu di sawin dah. Wanita ni memang lesu nada. Uri ada ratu. Guys, tap wala ang game kia da ati ang game kia na basa. Asirra tap jadi asirra ko itanan na takkayo dubbisi utala mayo dubbisi sirri battiti ya kaf. Wallahi, alhamdulillah din he walina so huntinu kapana kapti. Wallahi. Ka oboluma walina so jira ka dinasa walina so jira kan jara walina so jara pin kapana tikene dira walina so wallahi rabbina malle kapano kana sina awrat wallahi. Kapana sini kene rabbina aku mahara khate kapane sinile kapane si. Tata wala, let's go. Let's go. Wala itu dulu yang mufra. Galana mira kesa gari na katatisi. Video ora bade posti ora. Allah wana fi mali posti na bota. Wallahi ta'ala wallahi lazim. Mana arka agaba lenci na darba meti kuma di pasara. Tahu juraban mana kok kaba tahu Mana ko bidik yo di har damar ko kaba. Hinjo kana mana wala wallahi lazim. Ai kara ko bidik yo jeta yirta kasi wala be mar ko kaba. La wallahi la wallahi ta'ala wallahi lazim. Wala ani tiadi si wala ni garu nafis kan namde jeti makina. Ati wala abde posti na ko si dubade ana mo hiyan ne yo kana posti ko desin jede kama. No salim ki ada ko dubade kisim gone wallahi lazim tale enchi ki akan man posti ko iade ki posting gone sinjana bar just iade tini mitin ka posti ko le video le cha kuma dibban na mote posti ko aku wallahi laziman video ta kan ko video ta kitti ko ka bejala video ta kitti su video surat ta kitti video ta kana era se ni video ni dilali wallahi am posti ko mongone posti ko te mongone tale enchi tahu jurun jura chuta posti na gode ma posti Saya suntiru hati je. Alas posti na gode ka terra nanni ka sani sra kon ka. Mada ni ko ba da mari ko file ni. Wallahi nanni denga jarge. Chubbu sadatu ana torbata mi jarata ulen jirad narad darba meti wara kasi fidde posti na goti. Daffar. Guys qadim bayda. Ana ma kana kan ma posti godi. Wallahi da. Sime. Solamente nduf ni akara ko mata kana. Ko mata ko kina kan. Solamente nduf ni wallahi. Wallahi la tim diba daga video taka. Guys please. Solamente nduf ni. Injil video ni. Nanti kita buat dalam sistem bicara. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sosial aja tiaro. Salin sajda bandare.
uzu billaan jedhin namni ani ila haadha tiyya yoo taate namni isiidhaan waa jedhe diina kootiya. Namni isiin feetne haadha tiyya yoo ta'e wallaahi obboleettii waliin dhaladhe yoo ta'e anni daraaddara. Wajee diina kiyyaanis akka biraa laata. Akkuma siif yeroo siif onnee naas odaannaaf onneedha si galee. Abadan waan takka inshallah onnee miti son balleessii haa ta'u. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Biftu amma Dubai keessa si ta'e rabbi si haa eegu sareetii ansi moo shakkaa jira. Guys taaptaa godha. Guys taaptaa godha hundi keessa taaptaa godha. osoo yeroo si jala jirtii beekee wallaahi wayni tana siin dhiisu ture nin balleessa. Abibti yeroo reebtee abaabboonaa kennitee deemtes jamir biiziidha isin sa'aatii kana. Guys taaptaa godha hundi keessan iskanii bila taap godha mataa mana godha jira. Tuqaalee qabe. Maali dirqama wannoo sirraa qabdi dirqama mana kan kee dhuftuuf qabdi isin inshallah. Ati yeroo biloogoota abdii biloogoota fayyee biloogoota leesh bakka haadha faadha deema boon kennamnaan biloogii maa kan kee. Fayyellee biloo godhee jira. Indoon fayyaan kalee sana bira dhuftee naa kennite iyyuu fayyaan kalee naa kennite iyyuu. Wanni hiyyaa poolisii hiyyaa biloo godhaa poolisii. Haadha mana yoo biloo godheetiin jala fayyaan si jamin kalee isa dhuftee naa kennite. Poolisii hiyyaa godhaatiin jeeba. Abdiin illee no abdiin illee guyyaa kam guyyaa takka moo guyyaa lama sirraan na taphachiise. Wasi jedha geesse nama asii biiftiidhaan kan inni tara qabu warra na jala jiruusitu namni achii gisee namoo asii gitti kuffatti godhadha. Akka yaada bakki tokko lamaan hin jaa. Jamil isaan sigira dhufanii taa'uudhaaf yoomuu yeroo qaban rabbi jedheeti. Amma keessattuu yeroo sigira dhuftee teettu yeroo hin qabdu ta'u biti. Fayyeen ta'u fi dhibuu gisee ijoo hin gootee akkasitti teettee namaa wajjin humna ittoo iyyuu hin qabdu. Uummata qaqqaali tu ana bira iyyuu gisee dhufanii taa'an hin qaban isaan. Garmishin. Ana bira iyyuu yeroo dhufan sa'aatii dhufan sanitti jim qaangoranii waan barbaadan naa kennanii baafatan. Ana bira iyyuu yeroo hin qaban. Ammoo yeroo deebanii akkasitti taa'aniitiin mana nama jala bilookii ta'an hin qaban. Fayyeen faati wallahi kaleessa dhuftee na tabsiifte bilookii godhuun. Lammi ati yoon miira keessa galtee asuuraan makiinaa naa darbitee bilook taata wayi. Fayyee sanaan inni garree saashiin bilook taateen garree edda yeroo mana wanti keessatti mana wanti keessatti gizeen mana xiqqii faa keessatti yeroo gaggabee ishii ilaalu ishuma reefu tanaati yeroo gaggabee ilaalu bilook irra jirti fayyeen achitti bilook irraa baaseen fayyee wallaahi laazim hin garree gizee san dura bilookee akka taate hin garreen argee bilook irraa baasee achittis gaayaa miira keessa galteen lan wa'ee miskiina jeetuman garigariin bar argaa xiyyaaf kafa jibba xiyyaafadha miira keessa galee waa balleessa wallaahi laazim amma achitti ililii takka osoo narraan buusini kuma 70 fittee achi qabte hunda mana guutuu hogguu kannanii ati amma misaal namni mana guutuu kannee gisee sidii sitti nagaamu garuu immoo waa takka itti nagaamu. Ati biloo goote eessaa hiddatii kenna akkana sii kenna. Nama raabasee jira ani gizuma dura turso ishii dhuftuun ishii tareefu tanaatii jee ta hadafaate irratti na tobsi ishii tabsitte sana jee giseen gattu keelaadhu bilook irra jirti dhugaa wallaahi laazim manaan akka kanaan bilookiin goonni bira bara balkaaba irraa kaasee usteetuma kaan hunda waliin geessee asoo achitti dhiiftee edoon kee ergaachiin asoo achirraa gabbuusu jettee lan anaaf bu'a abadan gaaris fuuta dhabe nan buusu rabbumaan nan buusne yookuun achi dhage koofii afaa kabalee jira achitti hafu ture liqiidhaan gubbuudha jechuun xiiqiilee gubboo baratee beektaa alhamdulillah. Ililii takka kana ililii takka. Hiikii waan an godhu argitaa eegee amma. Ililii takka. Marran biyya rabaa jettee kan xiqqeessitu amma sii gahuu dhiisii bakka siyyuun dhaabattu isiin maatiif dungoodha ofii isheetiif baqxuyyuu maatiin isii eebbisaa isiidhaani kan fayyu walakkaa abiddaa guyyaa guutuu ooltee maatiif qabbana buuftii dafqa lolaafattee raftee sin boqattuu daartee sin uffattu umurii ishee guutuu maatiif kan jiraattu
waamicha mucaa xiqqaa waamicha mucaa guddaa ofsumaan dabarsitii ciniinnattee hunda gaafa waa uumame gaaf nama gargaara dhiirotuma dursee kan argamu jara ardummaan isaanii akkaaf bakka hin qabu rakkoo namaa hambisuuf kufanii ofii cabu abshiraa obsayyuu isinirraa barre fakkeenya keessaniin sammuu doome qarre garaa qulqulloosiin sin eebbisuu fedha mee harka ol qabaa takka aamiin jedha jiraadhaa dagaagaa akka abaaboo margaa umurii dheeradhaa maatiidhaan wal argaa kan isin takaalu dhaabbate akka gufuu daanoo birraa ta'ee isin jala haa kufu bakkuma jirtanitti aaranuuf galfadhaa xiqqoosii hojjadhaa waan guddaa argadhaa qaamaaf yaanni sammuu isin hin dhukkubin hamaan sin hin argin gaariin sin hin darbin obsuun hunda caalaa obsaan bira darbaa obboloonni kan koo kanneen biyya arabaa obboloonni kan koo kanneen biyya arabaa